kabajamoo maatii miidiyaa dirree barnootaa tuutoriyaaliin keenya koorsii General Psychology irratti isiniif kennamu afaan Oromootiin jechuudha itti fufee jira. Chapter 4 irra jirra. Lakkoofsa kanarraan fadhaa isiniin jedheera. Slaidii irratti kan dogoggoramedha. Chapter 4 irra jirra. Chapter 4 jedhatti waa'ee memory fi forgetting ilaalaa kan jirru. Waa'ee memory xumurreera paartii lamaan jechuudha. Amma immoo forgetting paartii jettu kana toopikii tana laalleetu goolamna jechuudha. Chapter 4 tutoriyaal faanaan obboleessa keessan odayaad baraticha Yuunivarsiitii Finfinnee School of Law irraa hamma dhumaatti akkana faana taatan isiniin affeera kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaatti ceenaa jechuudha. Forgetting jechuun egaa irraanfachuudha mire yaa maal jechuudha forgetting jechuun meaning and the concepts of forgetting. In our daily living we encounter so much information mitire. Jireenya guyyaa guyyaa jiraanyu keessatti informationii baay'ee wajjin kan nuti yookaan waan baay'ee wajjin waan baay'ee baraa oolla jechuudha. Information yookaan odeeffannoo baay'ee funaanaa oolla gurra keenyaan ija keenyaan waan baay'ee argina, waan baay'ee dhageenya, waan baay'ee qaqqabannafa jechuudha jireenya guyyaa guyyaa keessatti. If we attempt to encode, store and recall all the info we are in trouble jechuudha. Himmaranayyuudha malee. Injee qabna qofatu hin taane waanuma hunda waan arginu waan dhageenyu encode goona yookaan foormii qabsiisna utuu ta'e inkuufna utuu ta'e sammuu keenya keessatti deebinee recall goona yaadanne yookaan deebinee waamna utuu ta'e baay'ee jeeqama jechuudha sammuun keenya. Hamma maraachuutti illee ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf waan dhageenyu hunda waan arginu hunda waan qaqqabannu hunduma isaa jechuudha store gochuun nu barbaachisa kaan irraanfachuudha qabaannafa sammuu fayyummuma sammuu keenyaaf illee jechuudha. Kanaaf forgetting waa'ee isaa fa'aa amma jalatti kan ilaallu jechuudha. Hence we are selective in storing and forgetting information jechuudha. Selectividha jechuudha dhalli namaa jechuunis waan store gochuu qabu fi waan forget gochuu qabu adda baasee beekachuudha. Waan kuusuu qabuu fi waan irraanfachuu qabu. Sometimes we are motivated to forget something and recall what we wanted to remember. Yeroo baay'ee egaa waan irraanfachuu barbaadnu nun irraanfanna jechuudha. Motivated to forget jechuun irraanfachuu yaadachuu waan barbaadnu irraanfachuu waan barbaadnu. Irraanfachuudhaaf waan barbaadnu sana irraanfanna. Waan immoo yaadachuu barbaadnu immoo yeroo itti yaadannutu jira jechuudha. Psychologists call this phenomenon as motivated forgetting jedhuun psychologistoonni maal jedhuuni motivated forgetting. Motivated forgetting jechuun barbaannee makan irraanfannu jechuudha. Waan tokko irraanfachuun qaba waan kana jennee yookaan immoo select goonee fillee jechuudha waan irraanfachuu qabnu yeroo irraanfannu. Psychologistoonni isa kanaan motivated forgetting jedhuun. Psychologists generally use the term forgetting to refer to what? The apparent loss of information already encoded and stored in the long-term memory. Amma sila long-term memory stage yookaan structure memory ilaallee turre sensory memory, short-term memory fi long-term memory. Wanta long-term memory keessatti kuufame tokko encoded ta'ee jechuudha foormii qabate long-term memory keessatti kuufame tokko deebinee dhabamsiisu jechuudha. Isa akkasiitiin maal jedhuun psychologistoonni forgetting jedhuun jechuudha. Informationii sana yookaan odeeffannoo sana deebisnee lose gochuu dhabu yookaan dhabamsiisu. Keessatti kan kuufame long-term memory keessatti kan kuufame sana jechuudha. Keessumaa Ebbingas namichi jedhamu fakkii kana yookaan diyaagiraamii kana nama akkasittiin hojjetee nutti argisiisedha. Forgetting curve diagram ishee curve kana jechuudha. Forgetting curve kana. The most rapid forgetting occurred in the first hours jedha. Jechuun yeroo jalqabaa wayita jalqabaa sanadha. Rapid forgetting ariitiidhaan waa irraanfachuun jedha. Ebbingas jechuudha. And the
particularly in the first hour of learning jechuudha. Yeroo jalqaba gara barattu sana irraanfatta waan baay'eesa. Turee jechuun long term memory keessatti ceeraa ittisu jechuudha. Miniire sakandii 30 darbe jechuun fakkeenyaaf 20 darbe jechuun 20 haga 30 darbe jechuun short term memory keessatti ce'ee jira. Sani ol ture jechuun immoo maal ta'a? Long term memory itti darba jechuudha. After 9 hours the rate of forgetting slows jedha. Eebingaas jechuudha. Experimentii hojjete keessatti. Sa'aatii 9 booda hirrachaa dhufa jechuudha irraanfachuu yookaan forgetting kun diyaagiraamii yookaan karbii tana ilaalame. Karbii tana ilaala. Amma daqiiqaa 20 dura. Keessumaa short term memory keessa jira yeroo san information miti. Daqiiqaa 20 dura 100% irra jira ilaala. Yaa dhibbarraa gadi irrachaa dhufa amma gaa. Dhibbarraa gadi irrachaa dhufa. 0 irratti dhibbarra jira. 20 irra gaaf godhu dhibbarraa xiqqoo gadi hiiqaa dhufa. Herman Ebbinghaus namicha jedhamu kanadha experimentii kana kan hojjete. First began to study forgetting using non-syllables. Non-syllables jechuun waan hiika hin qabne wayii jechuudha jechoota hiika hin qabne. Non-syllables are three-letter combinations that look like words but are meaningless. Waan hiika hin qabne wayii akkasittiidha experimentii yookaan yaalii kana kan hojjete. Non-syllables jechuun waan syllabilii waan hiika hin qabne jechoota qubee sadirraa kan ijaaraman hiika qabu fakkaatu garuu hiika kan hin qabne fakkeenyaaf RO HM maalidha kun hiika qaba ro jenneetu dubbisne kana kuf jenneetu dubbisne hiika hin qabu akkami waan kaname jedhee amma gaafa memory keenya affect wantoonni godhan meaningfulness jenneetu remiti meaningfulness of the things wanta hiika qabu irraanfachuu hin dandeenyu salphaatti wanta hiika hin qabne irratti kan inni non-syllables nonsense syllables irratti kan inni hojjete jechuudha. Amma gaa akka Herman Ebbinghaasitti jechuudha. Rapid forgetting of some information relatively soon after Ebbinghaus learned the non-syllables jechuudha. Amma ishee kana jechuudha syllabiliiwwan kana daqiiqaa 20 keessatti naannoo 90 wayii keessa jirala. Sa'aatii tokko yoo guutu gadu garumarrachaa dhufa irraanfachaa dhufa jechuudha kaan isaanii. Very little memory loss of the remaining information over the course of the following several weeks. Memory xiqqoodha jechuudha kan tursiisu amma informationii kana muraasa isaanii jechuudha kuun isaanii irraanfatamaniitu. Amma sa'aatii 8ffaa irratti akka kanatti kun informationii 40 naannoo kana ta'an yaa 40 akkasittiin yoo gadi fin informationii naannoo 40 ta'an qofadha kan jiran. Naannoo 60tti kun toora kanaan akkasitti osoo fiddanii 200 ta'a laata. Yaa 20 sorry. Naannoo sa'aatii tokko keessatti informationii sa'aatii tokko keessatti informationii haga 25 haga 30 ta'uu danda'a kan ture jechuudha. Sa'aatii guyyaa 2 gaaf turu garuu guyyaa 2 gaaf guutu gadi dhufa ilaala. Informationii 20 qofa of keessaa qaba sammuunsaa. Gataa dhufeera kaan laala forget godhaa dhufeera. Guyyaa 31 gaafa ga'u already kun isaanii maal ta'aniiru safe ta'aniiru jechuudha. Kun garuu kufaniiru jechuudha. Kana karbii kanadha experimentii kanadha kun beekumsa waliigalaatiif isin fayyada jechumaaf karbii kana akkasittiin kan isin ibsuuf yaale amma kallattumaan theories of learning ilaalla jechuudha. Theories of forgetting ilaalla. Gara boodarra immoo improving memory ilaalla jechuudha gara dhumaarra. Theories of forgetting theoryiiwwan irraanfachuu yookaan theoryiiwwan forgetting ilaalla jechuudha jalatti. Psychologistoonni 5 mechanism of forgetting waan tokko jechuun karaa ittiin wanti tokko irraanfatamu yookaan informationiin tokko sammuu keenya keessaa badu irraanfatamu karaa 5dha jedhu psychologistoonni theoryiiwwan kanneen 5 laalla jechuudha.
jalqaba irratti decay theory dha. Theory nuti jalqaba irratti ilaallu the decay theory. Decay theory nagaa akkuma silas isiniin jechaan ture paartii darbe keessatti informationiin tokko akkamitti akka sammuu namaa keessaa caccabee akka kufuu jechuudha. Sensorii keessaa fakkeenyaaf short term memory tuun darbiin informationiin muraasni caccabeetu kan inni hafu. Long term memory tuun jedhin gidduutti informationiin muraasni caccabeetu forget it inni irraanfatama jechuudha. Kanaaf decay theory jechuun the decay theory holds that memory terraces or engram fade with time of they are not jechuudha. Yeroo faana maalta fade ta'aa deema jechuudha. Kukkufaa caccabaa deema. Are not assessed now and then jechuudha. If they are not assessed now and then jechuudha. Amma irra deddeebi'amanii qabaman yoo ta'e informationii sun yookaan immoo amma informationii sana irra deddeebiteen shaakaltu yoo ta'e ammuma yeroon deemuun maal ta'u fade ta'aa deemu jechuudha. Wanti kamuu hin badaminiidha sammuu namaa keessa. Yaa caccabaa deema. Osoo informationii sana baaftee ittiin fayyadamtu ta'e fakkeenyaaf ati amma psychology barachaa jirta. Waa'ee theory of learning forgetting barachaa jirtamini gaafa freshman course kana xumurtee gaafa fakkeenyaaf seera yookaan economicsii ta'uu danda'a fiildii wayii join gootamini gaaf sana amma waa'ee kanaa irraanfachaa deemta jechuudha. Yoo deebitee kun akka koo kanatti deebitee yoo haasofte garuu yaadachuu dandeessa. Garuu deebitee if they are not assessed jechuun yoo irra deebitee waan sanatti hin fayyadamin jechuudha irraanfachaa gattaa deemta bakka. Gataa deemta irraanfachaa deemta jechuudha. In decay, the terror simply fades away with nothing left behind because of the passage of time jechuudha. Kunigaa yeroo sababii yerootiif jechuudha. Sababii yeroon deemuuf wanti sun maal ta'a sammuu kee keessa badaa deema jechuudha yoo itti fayyadamte baaftee yoo itti fayyadamte malee. Theoriin jalqabaa the decay theory dha jechuudha. The decay theory. Amma siin sadarkaa kanatti fakkeenyaaf amma siin warra sooshaalitti yoo ta'e mee waa'ee keemistirii yookaan waa'ee fiiziksii yoo siin gaafadhe hammam beektu fade ta'eera miti baay'een isaa decay ta'e bososee badeera sammuu keessan keessa sababiin isaas isin soshaalii galtanii sooshaaliidha yoo ta'e jechuudha kan isin barattan soshaalii galtanii fiiziksii irraanfattaniittu gaa fiiziksiidhaan erga wal gattanii yeroon isaa deemeera. Yoommoo naachuraalii ta'e fakkeenyaaf akka jiyoogiraafii fa'aa amma otoo isin gaafadhe baay'ee isaa yaadachuu hin dandeessan jechuudha. Sababii yeroon dheerateef sababni isaas erganaa deebitanii ittiin fayyadamne beekumsa jiyoogiraafiitti waan ta'eef. Interference theoryidha. Theoriin lammataan forgetting theoryin jechuudha. Yookaan karaa informationii sammuu keenya keessaa tokko dhabamaa deemu irraanfatamaa deemu karaa lammaffaan karaa kamidha? Karaa interferenceidhaan jechuudha. Interference theory holds that forgetting occurs because similar items of information interfere with one another in either storage or retrieval jechuudha. It may be proactive ta'uu danda'a, retroactive ta'uu danda'a inni kun. Kun immoo maal jechuudha? Wanti tokko yemmuu walitti bu'u sin jalaa jechuudha. Sin mudateen beeku. Similar item of information interfere with one another jechuudha. Wanti wal fakkaatu informationii wal fakkaatu lama yemmuu walitti sin jalaa bu'u jechuudha. Kun immoo karaa lamaan ibsamuu danda'a. Tokko proactive ta'uu danda'a. Proactive jechuun in proactive interference information learned earlier or old information jechuudha. Amma old informationii qabdu kanaan dura waan beektan jechuudha. Interfere with the recall of newer material or new information yemmuu walitti sin jalaa bu'u jechuudha. Retroactive immoo new information in retroactive interference prone forward inni kuni back jechuun backward gara duubaatti. Interference new information asii qabdu new information kun yemmuu maalitti sin jalaa bu'u jechuudha. With the ability to remember old information yemmuu walitti sin jalaa bu'u. Kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'u lakkoofsa bilbilaa. Lakkoofsa bilbilaa kana dura lakkoofsa bilbilaa sammuutti lakkoofsa bilbilaa nama wayii qabdu.
amma lakkoofsa bilbilaa nama biraa utuu qabaattanii sammuutti amma shamaddaduuf kan immoo qabachuuf yaaltanii kan nama sanaa nama duraanii sanaan walitti isin jalaa bu'uu danda'a yoo wal fakkaata ta'ee fa'aa jechuudha. Lakkoofsi isaa baay'ee wal fakkaata yoo ta'e walitti isin jalaa bu'a jechuudha. Kanaaf akka sanatti walitti bu'iinsa irraan kan ka'e jechuudha. Interference jechuun gidduu galuudhaan yookaan immoo walitti bu'iinsa informationii wal fakkaatan irraan kan ka'e baduu danda'a. Inni kun immoo karaa lamaanii. Proactiviin yommuu wanti haaraan amma barattan sun old informationiin yommuu maaliin walitti bu'u waan haaraa amma barattan sanaan yommuu walitti isin jalaa bu'u. Fakkeenya maqaa namaa yoo waamtan dogoggortanii beektani. Karaa biraan immoo karaan forgettingiin biraa jechuudha. Karaan itti informationiin tokko irraanfatamu new memory for all jechuudha. Yookaan displacement theory dha. Maqaa masaarraa akka ilaaltanitti informationiin tokko informationii kaaniif iddoo gadhiisuu akka jechuutti mini displacement new memory for old jechuudha. Waan kana dura for old memory jiramini kun immoo sababii maaliitirraani sammuun keenya keessumaa short term memory keenya maalidha jenne limited capacity qaba dandeettii baachuu daanga'aa qaba jennee turre miti. This work for short term memory. Short term memory dhaafi kan hojjetu jechuudha. Sababni isaas short term memory maal qaba? The capacity for information is limited to 7 plus or minus 2 chunks jechuudha. 7 plus or minus capacity isaa amma kana mini kan short term memory. Kanaaf isaaf hojjeta jechuudha new memory for old kan jennu yookaan displacement theory kan jennuun kuni. It cannot work for long term memory having virtually unlimited capacity. Long term memory dhaaf garuu hin hojjetu. Sababni isaas long term memory capacity yookaan dandeettiin baachuu isaa daanga'aa miti jechuudha. Baay'eedha. Amma kana jechuun hin danda'amu. Safaruun iyyuu hin danda'amu waan ta'eef. Kanaaf egaa new memory for old kan jennuun this theory holds that new information entering into memory can wipe out old information jechuudha. Informationiin waan duraan beeynu hin jira waan haaraa akkuma itti dabalaa deemnuun wanti duraan beeynu sun sammuu keenya keessaa badaa deema jechuudha. Caccabaa deema iddoo gadhiisaa deema. Kana immoo fakkeenyaaf meemoorii bilbila keessanii qafoo keessanii qafoo bilbila keessanii yaada gaafa faayila biraa itti fe'aa gaafa dhuftan guutaa deema mini storage isaa guutaa deema. Akkuma guutaa deemuun waan kanaan dura achi keessa ture maal gochaa deema hin jeeqa miti iddoo dhiphisa gaafa appilikeeshinii gaabbantan sin jalaa dhiita. Akkuma kana immoo iddoo sin jalaa dhiphata sin jeeqa jechuudha bilbilli keessan sin jalaa badalleedha wanti faayilli kun sin jalaa ballee baduu danda'a. Akkuma kana jechuudha sammuu keessanittis ammuma waa dabalaa deemtan ammuma information itti guutaa deemtan itti naqaa akkuma deemtaniin sammuun keenyallee wipe out godha jechuudha yookaan of ingata of keessaa waan irraanfatu qaba jechuudha. Kanaaf filannee haa barannu kan jennuuf yeroo tokko tokko. New memory for old displacement theories of forgetting irra jirra jechuudha. Karaan biraan motivated forgetting dha waan karaan itti irraanfachuu dandeenyu narfaffaan jechuudha. Sadi ilaallee irra mini tokko decay theory ilaalleerra sababii yeroo hin deemeef yoo itti fayyadamuu dhiifne waan sana deddeebisnee hin irraanfatama. Karaa lammaffaa immoo yoo walitti bu'uu sammuu keenya keessatti karaa proactive ta'uu danda'a retroactive ta'uu danda'a hin irraanfatama jennee jirra. Karaan sadaffaan information irraanfatamu ammoo short term memory keenya limited capacity waan qabuuf waan haaraa itti dabalaa deemnu irraanfachuutu dhufa. Inni arfaffaan motivated forgetting dha. Motivated forgetting immoo jaallattee waan irraanfattu jechuudha. Kana immoo fraud nama jedhamu kan asirratti baay'ee hojjete. It is blocking of those memories from consciousness that are too threatening or
painful to live with jechuun si miidhu yoo ta'e wanti sun jireenya kee isaan information akkasii wajjin beekumsa akkasii wajjin jiraachuu si miidha yoo ta'e miidhaa sirraan geessa yoo ta'e painfulidha jireenya keessa yoo ta'e baay'ee ammaataadha yoo ta'e irraanfachuu qabaattaa jechuudha wantoota sana. For motivated jechuun jaallattee waa irraanfachuun qabattee irraanfattu jechuudha. And he called this self-protective process of repression jedhaan. Self-protective maqaa masaarra of eeguudhaaf jechuudha. Of eeguudhaaf fayyummaa kee tiksuuf jechuudha. Irraanfachuu kan qabdu wantoota akkasii. Today many psychologists prefer to use more general term motivated forgetting jedhu. Motivated forgetting jedhuun psychologistoonni har'aas jechuudha. Ishee kana. Fraud self-protective process of repression jedhaan psychologistoonni immoo maal jedhanii egaa motivated forgetting jedhanii jechuudha. Kanaammoo fakkeenyaaf namni wanti irraanfachuu qabdu hin jiraamini fakkeenyaaf jaalallee keetiin fa'aa wal lolte si jeeqeera yoo ta'e jechuudha irraanfachuun qaba kana booda waan kanatti of jajjabeessitee waan irraanfattu fa'aa si mudateera ta'uu danda'a. Waan kana fakkaatu waan akkasii jireenya kee miidhuu waan danda'u tokko jechuudha. Cue dependent forgetting dha karaan biraan karaan ittiin irraanfannu waan tokko yookaan theory of forgetting jalatti kan laallu cue dependent forgetting. Cue jechuun maal jechuudha? Cue waan milikkita wayiidhamin it refers to forgetting due to lack of retrieval cues in which we may feel as if we have lost the call number for an entry in the mind's library jechuudha. Kana jechuun mallattoon yeroo ittiin save godhanne sammuu keenya keessatti mallattoodhaan save godhannee ta'e mallattoon sun yoo nu duraa dhabame waan sana hin irraanfanne. That may also explain why remembering is often easier when you are in the same physical environment as you were in when an event occurred jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo kanaan dura intoxicated taateettaa jennu yookaan immoo summii dhugdee summiin si miidheera haa jennu summiin si miidhee ture jiila qabda kaama jiila qabda. Kanaaf waa'ee summii kan yaadachuu dandeessu yoomi gaafa maal fa'aa argite dhugaatii fa'aa gaafa argite alkoolii dhugaatii alkoolii fa'aa ta'uu danda'a farra aramaa yookaan farra ilbiisotaa fa'aa gaafa argitu yaadatta jechuudha intoxicated taatee akka turte. Garuu utuu wantoonni sun badanii amma kaa jarri sun akka maalitti jechuudha akka cute jechuudha akka milikkita mallattoodha. Utuu jarrata san arguu baatte gonkuma intoxicated ta'uu kee hin irraanfatta jechuudha achumaan hin irraanfatta. Subtopikiin gara dhumaarra laallee tutorialii keenya goolabnu improving memory. Memory sammuu keenyaa maal gochuu fooyyessuu. Egaan sammuun keenya akka fayyaa ta'uuf nagaa akka ta'uuf memory keenya fooyyessuun baay'ee barbaachisaadha. Some simple mnemonics or memory aids are useful. Mnemonic kan jennuun gargaarsa memory jechuudha. Memory keenya gargaaru akka inni maal hin taaneef balaarra akka hin buune nagaa qabeessa akka ta'uuf jechuudha. Kanaaf barbaachisaan baay'eetu jira garuu achi keessa muraasa isaaniitti kan laallu jalatti walxaxoodha baay'een isaanii. But complicated ones are often more bothersome than benefiting jechuun walxaxoo kan ta'an kunniin nu fayyadurra bother nu godhu kan nu yaaddeessu yookaan immoo nuuf hin galan jechuudha. Sammuu keenya nu dhibbisu bu'aan isaanii nu fayyaduu caala. Kanaaf salphaama isaanii ilaalla. Isaan kunniin amma gara dhumaarra fa'aa kunniin kan jira mana barumsaa saayikooloojiitti waan barsiifamanidha malee moojila keessanirra ifin akka kanatti tarraanii jiran listi ta'anii. Garuu akkasumatti beekumsa waliigalaarra amma ta'e isiniif hima. Ani seeran baradha saayikooloojistii miti yookaan saayikiraatistii miti.
kana baay'een isaanii waa'ee wal xaxoodha jechuudha. Complicated warra ta'an sammuu keenya warra bother nu gochuu warra danda'anidha. Naaf sasalphooma warra ta'an mee halaallu. A better approach is to follow some general guidelines. Kanaaf guideline kanneen hordofuu qabaannaa jechuudha. Memory sammuu keenya maal gochuuf fooyyessuuf improve gochuuf jalqaba pay attentionidha. Xiyyeeffannoo itti kennu waan barachaa jirru xiyyeeffannoo itti kennine yoo baranne salphaatti booda yaadanna waan ta'eef. We often fail to remember because we never encode the information in the first place. Gitanii jalqaba jechuudha yeroo informationii sana encode goonu sammuu keenya keessatti yeroo galmeessinu sana attentioniidhaan hin galmeessine yoo ta'e maal ta'a inni irraanfannaa yaadachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf wantatti attentionii kennaa. Even yeroo barsiisan barsiisu maaliif attentionii itti ilaalla? Sirritti maal gochuuf galmeessinee wanti sirritti galmaa'ee taa'e immoo booda yaadachuudhaaf salphaadha waan ta'eef. Karaa lammaffaan memory sammuu keenya improve gochuu dandeenyu encode information in more than one way. Add meaning jechuudha. Kana immoo hiika tokkoon qabachuurra hiika lamaa oliin qabachuu waan sana. The more elaborated or meaningful the material, the more likely it is to link up with information already in long-term memory jechuudha. Long-term memory keenya keessatti yeroo kuufannu sana karaa tokkoon jechuun hiika adda addaatti laachuudhaan qabachuu waan sana. Hiika adda addaa jechuun hiika tokko olitti laachuudhaan jechuudha. Hiika tokko olitti laachuudhaan. Fakkeenyaaf memory jechuun maal jechuudha? Amma memory jechuun qabachuutu barbaanne jechuudha. Memory jettu kana qabachuutu barbaanne akka tokkotti ibsuu hin dandeenyamini hiika tokko laachuuf hin dandeenya. Memory is the retention of information jechuu hin dandeenya. Ammas immoo hiika biraa itti daballee gara biraatiin ibsuu jechuudha. Kallattii biraatiin ibsu. Kallattii lamaan sadiin afuriin yoo ibsine waan sana maal goonerraa akka salphaatti memory keenya improve gochaa irra jechuudha. Memory sammuu keenya fooyyessaa irra jechuudha. Take your time yeroo fudhachuu. Minimize interference by using study breaks for rest. Yeroo fudhadhu gaaf jennu boqadhu gidduudhaan. Minimize interference. Jechuun interferencein akka hin uumamne akka walitti seelaan buuneef wanti barachaa wanti dur barattee fi wanti ammaa faanti beekumsi duraan beektuu fi kan ammaa akka walitti sin jalaan buuneef jechuudha. Minimize godhe hir'isi jechuudha. By using study breaks for rest jechuudha. Jechuun break gidduudhaan yookaan boqonnaa fudhachuudhaan. Sleep is the ultimate way to reduce interference. Gidduudhaan rafaa yommuu itti deebitee sanaan tinii gootu yookaan qo'attu yookaan seef godhatu sammuu kee keessatti barumsa isaa ta'u booda yaadachuudhaaf salphaadha jechuudha. Yaadachuudhaaf salphaadha yookaan memory kee improve gochaa jirta jechuudha. Karaa biraa immoo overlearn or practice. Overlearn jechuun irra deddeebii baradhu. Studying information even after you think you already know it. Beekeera jettee madhiisin. Erga beektees maal godhu irra deebi'ii qo'adhu. Irra deebi'ii ammas irra deebi'ii baradhu. After you think. Irra deebi'ii itti yaadi ammas. Itti yaadi. Studying information even after you think you already know it. Beekeera jettee yoo yaaddellee. Beekeera jettee kan yaaddu yoo ta'ellee irra deebi'ii maal godhi? Informationii sana yookaan beekumsa sana baradhu. Save godhi sirriitti save goota gaaf sana. Memory kee improve gochaa jirta jechuudha. Overlearningiidhaan. Interference hir'isuu kan dandeenyu boqonnaadhaan jenneerra. Boqonnaa fudhachuudhaan. Boqonnaan immoo yeroo baay'ee kan fudhatamu hirriibaan rafuudhaan boqonnaan akka rafuutiin argamu jiru baay'ee. Sinama wookii bahuu duba shananaa maal deemuutti bini wanta akka rafuu si boqochiisu hin jiru. Karaa biraan memory keenya ittiin improve goonu. Monitor your learning. Ishee kana jechuun SQ3R jechuun survey, question,
Arriin sadeen immoo maal bakka buuti? Retrieve, recite, review. Akkasittiin gabaajeedha jechuudha isheen kun. Survey, question. Arrii sadeen ammoo retrieve, recite, review yookaan immoo irra deebi'i waan jedhu sanadha jechuudha. Gaaffii gaafatta waan akkasiidha. Bara barumsaa psychology keessatti kan barsiifamu waan akkanaa maal jechuudha? By testing yourself frequently, rehearsing through roughly irra deddeebi'uudhaan jechuudha. And reviewing periodically, reviewing dhumarra no arri dhumarra dhuftu tanadha. Irra deddeebi'iti ilaali periodically. You will have better idea of how you are doing sanaan booda hammam akka jajjabaachaa jirtu of agartaga. Kanaaf monitor your learning barumsa kee yeroo barattu sana jechuudha maal monitor godhaarta jechuudha. Karaan tokko increase the depth of processing jechuun yeroo process gootu sana maal godhiidha. Yeroo encode gootu sana depth jechuudha. Akkasuma baddaa utuu hin taane yeroo dura save godhatu sana sammuu keetti gadi fageessiti. Amma akkam yeroo qo'attan fakkeenyaaf yeroo tokko gadi fageessitanii itti yaaddanii tokko lamuun baanneeti sammuu keessatti irra deddeebitanii rehearsing gootanii irra deddeebitanii akka isheen hin bannetti takkaa save gootanii jennaan hin badu jechuudha waan sun. Kanaaf increase the depth of processing jechuun yeroo dura encode gootan sana yookaan sammuu keessan keessatti yeroo qabattan sana gadi fageessitanii awwaaluu qabdu gadi fageessitanii sammuu keessan keessa. Baddumarra teessisuu hin qabdan jechuudha. Hierarchical organization isheen kun moojila keessan irra hin jirtu isiniin jedheera beekaa. Baay'ee complicated kan ta'anidha. Baay'een isaanii baay'ee ofii isaaniitiif paartiitti qoodamu. Mana barumsaa saayikooloojii keessatti paartii of jalaa qabu isaan kunniin mataan isaanii tiitooriyalee addaa barbaada jechuudha. Baddaarran isinitti himaanii jechuudha jeneraalii. Hierarchical organization ammoo hierarchiidhaan yookaan gulantaadhaan kaa'uu waan barattan sana gulantaadhaan kaa'u. Fakkeenyaaf maal siniin jedhu dhiphachuu, maraachuu maal amma gulantaa qabamin hierarchy yookaan gulantaa qabamin asii gadi yookaan asii ol tokkorra caalaa digiriin isaa maraachuu fi dhiphachuun amma tokko sammuu dhabuun tokko. Kanaaf gulantaa isaatiin waan sana yemmuu keessan jechuudha. Yemmuu barattan sana salphaatti maal gochuu dandeessu? Yaadachuu dandeessu booda jechuudha. Karaan biraan verbal mnemonics kan jennuun ammoo jechaan qabachuudha. Akkamittiidha isheen kun fakkeenyaaf isheen sila fakkeenya keessatti yeroo darbe isinii kaase ascetic gaafa maatisii barannu yaadattote ascetic kan jennuun ishee kanatti gargaaramaa turreerra gaafa ascetic isheen all are sign as keessatti all are positive jalqaba irratti jechuudha. Kwaadiraantii jalqabaa keessatti all are positive. Kwaadiraantii lammaffaa keessatti sign are positive. Kwaadiraantii sadaffaa keessatti trigonometric function gaabbarannu jechuudha miti yaadattu. Kwaadiraantii sadaffaa keessatti immoo tan are positive. Kwaadiraantii afuraffaa keessatti immoo cosine are positive jennee qabachaa turreen. Amma laala ni maal bakka nu buuti? Oolli hundumaa jechuudha. Saayinis kosaayinis taanjentii jechuudha. Jecha takkaan akkasittiin senteensiitti uumuudhaan yookaan immoo fagoon deeminaa meenoo ishuma kana qabadha. Ishee tana as keessaa mee sadi qabachuu barbaaddanaa jenna. Akkam goonoom mee ishee kana asirraa kaanu. Just orderii ishee jala geeddarree asirraa kaanuma heera mootummaa Itoophiyaa
akkasitti seef godhachuu hin dandeessu min verbaal miinimoonikiidhaan jechuudha. Verbaali dubbisuudhaan akkasitti seef gaaf gootan booda forgeet hin ta'u jechuudha akka salphaatti. Memoorii keessan bal'isaa jirtu waan yookaan improve gochaa jirtu jechuudha waan akkasii yoo shaakaltan. Karaan biraa method of loosiidha. Loosiin laatiniidha. Siitas kan jennu laatinii mataa ta'e saayiti jechuudha isheen suni. Loosiin immoo location jechuudha. Lokeeshiniidhaan qabachuu waan sana yommuu seef godhattan lokeeshiniidhaan. Fakkeenyaaf lokeeshiniidhaan wal qabsiiftanii qabattanii beektu waan tokko seef yommuu godhattan sammuu keessan keessatti. Amma isin eessa jirtu fakkeenya yuunivarsiitii jirtu haa jennu. Amma yuunivarsiitii Finfinneen jira haa jennu. Achiyoon toora 5 kiiloo yoon gadi bu'e achii ol gara olitti addabaabayiin yakkaayita saraa hulattiin hin jira. Akkasittiin yeddoodha nan qabadha kaalaa 5 kiiloo achiin gabbu ambassaa gibbiifaan maaliin jira achumaan akkasumatti iddoodhaan toora sana lokeeshiniidhaan wal qabsiifnee waan tokko seef yeroo godhannu jechuudha. Peg wordiinis immoo akkuma kana karaa ittiin memoorii keenya improve godhannudha. Isheen immoo lakkoofsaan qabachuudha. Fakkeenyaaf waan logic two psychology waan akkasiitiin qabachuudha. Baay'ee waan sin gargaaru mini akkuma sin hin jedhe complicatedidha waan xaxoo wayiitti baay'een isaanii. Minimize interference maal godhi hir'isiidha. Interference hir'isi kun immoo boqonnaa fudhadhu gidduudhaan take your time. Boqonnaa hirriibaa fa'aa fudhachuudha. Utilize context effect. Warri jennuun learningii keenya maal godhu monitor goona san booda memory keenya improve goona infooyyessinaa jechuudha akka kanatti. Kanaaf isaan kanatti baay'een dhiphatinaa moojila keessan irratti waan hin jirre qorumsa irratti waan sinii ba'umini yoo saayikooloojii barachuuf immoo fedhii qabaattan achitti barattu bal'inaan. Baay'ee gaariidha. Tuutoriyaaliin keenya koorsii General Psychology irratti chapter 4 asuma irratti dhumata. Chapter 5 eegalla paartii taanuun jechuudha. Tuutoriyaalii faana aan obboleessa keessan Oliyaad Baratichan ture yookaan Oliyaad Makuriyaa. Yeroo baay'ee barataa jedhee waan inni of yaamu barataadhaan hamman du'utti. Ciitiin kun immoo isinii galuu dhiisuu danda'a. Ani barataa ta'ee nafa'ani. Egaan miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo baraticha karaa feesbuukiis follow godhaa. Hiriyoonfadhaa karaa sanaanis odeeffannoo barnootaa adda addaa argachuuf. Beekumsa waliigalaa akkasuma maateriyaali barnootaa immoo telegiraam chaanaalii miidiyaa dirree barnootaa irra seenaati. Baananii irraa kun asuma liinkii isaan argattu join godhaatii achirraa buufadhaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha immoo dhugaa hammaan danda'uun isin gargaaruuf malee ani asirratti ekspertii ta'ee miti saayikooloojistii ta'ee barsiisaa saayikooloojis miti ani barataa seeraadha. Garuu hamman danda'ee barattoota haaraadha isin gargaaruuf waan hin yaadeef jechuudha. Galatooma alfaadha nagaan naa tura.